mootummaa federaalaa jidduutti banamee jira. Eda halkaniidha kan baname muummichi ministeera Facebook isaanii irratti katabanii lola labsanii jiran jechuudha. Ifa bilisatti Abiy Ahmed jechuudha. Lola kan labse Facebook isaa irratti jechuudha. Halkan eda sa'a halkan walakkaa jechuudha. Ashamaa harka fuudhee hordoftoonni abjana waaf gara jahaanaa kanaan dhuftan subscribe godhuudhaan maatii keenya tahaan isiniin jedha. Eda halkan jechuudha. Halkan walakkaa lolli labsamee jira. Mootummaa akkasuma mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti lolli labsamee jira. Maqalee keessatti dhukaasatu dhagayamaa ture. Dhukaasni dhagayame kun riidara Maqalee jiru to'achuuf jedhama. Riidarri guddaan akkuma isin hundinuu yaadattan riidarri guddaan Maqaleedha kan inni jiru jechuudha. Riidarri kuni kan humna qilleensaa ittiin to'atamuudha. Humna qilleensaa jechuun balalii garaagaraa balalii qilleensaa kan xiyyaaraa jechuudha. Maaliif jennaan amma dura fakkeenyaaf gaafa Itoophiyaa fi Eertiraan wal dhayaa turan achirraa jechuudha kan ittiin to'atamu. Balaliin achirraa kan ittiin to'atamu jechuudha. Balalii kana to'achuudhaaf dhukaasni banamee jedhamaa ture. Garuu dhukaasa gurguddatu banamaa ture jechuudha. Garuu qabatamaa miti. Tigraay immoo raadara kana to'attee jirti waan jedhamutu illee deemaa jira jechuudha. Ammaaf isii jala to'annaa isii jala jira waan jedhamullee dubbatamaa jira. Akkasuma mootummaan Tigraay Dabratsiyoon immoo balaliin qilleensaa gartee akka Tigraay irra akka hin balaliine ammarraa akka eegamu ajaja dabarsee jira. Kana jechuun shakkii gartee uummata jechuun Maqaleen yookiin immoo Tigraay xiyyaaraan dhaawamuu akka deemtu nama shakkisiisa. Waan hamaadha. Adagaa hamaadha jechuudha. Uummata Tigraay gaagama hamaa keessa buusuu deemaa fakkaata. Maraafuu lolli ifa bilisatti banamee jira. Abiy Ahmed illee nageenyi gara tokkoon miti yoo gartee gara lameen irraa ta'e malee kanaafuu lola seenuun dirqama kenna jedhee dabarreessee jira jechuudha. Uummanni biyyattii illee gartee waraana makalaakaa yookiin ammoo raayyaa ittisa biyyaa bira akka dhaabbatan waamicha dabarsee jira. Hayyoonni hedduun ammoo akkamitti namni gartee Noobeela fudhatee lola biyya takka keessatti saba nagaa irratti labsaa kan jedhudha. Nuti uummata Tigraay akka hin miidhamneef hagana obsine jedheeti barreessee jira mootummaan Dr. Abiy jechuudha. Uummanni Tigraay akka miidhamne jennee haga ammaa obsinee deemuu jirra. Obsi ammoo daangaa dabree jira. Obsi amma masmara diimaa seenee jira. Kanaafuu lolli dirqama lolli eegalamee jira kan jedhu ifa bilisatti lola labsee jira. Akkaataa lolli deemullee himee jira jechuudha. Maqalee keessatti eega gartee dhukaasni tahee booda to'annaa Tigraay jala raadariin suni kan galame akka jedhamutti garuu raayyaan ittisa biyyaa Maqalee keessa akkuma isin hundinuu yaadattan parsantiin 80 achi keessa jira jedhameeti yaadama. Gaafa duraatti waa'ee daangaa Eertiraatiin wal qabate jechuudha. Waan kana keessa Eertiraanis harka qabdii waan jedhamutu haasawamaa jira. Garuu amma makalaakayaan yookiin ammoo waraanni achi jiru jechuudha kan Eertiraa kan Maqalee keessa jiru kan mootummaa federaalaatiin ajajamu gartee kan Abiy achi kaa'atellee ni jira. Akkasuma gartee kan Tigraay jala jirullee ni jira natti fakkaata. Ammoo dhiyootan akkuma isin hundinuu yaadattan ajaja waraanaa yookiin ammoo hooggansa waraanaa dhiyootan leenjisee kan amma leenji'ee akka Abiy jedhutti kan deemu yookiin ammoo diiguudhaaf waraana achi jiru san jechuudha. Haala isa jiruudhaaf Abiy achi ergee harka didamee as deebi'uun ni yaadattu. Amma ammoo dirqama waan ta'eef natti fakkaata lolli eegalee jira. Waa'een amma kalee dheengadda diraamaan haasayamaa ture. Wallagga keessatti ajjechaan akkanaa ta'ame jedhamee kalee paarlaamaa yaamamee paarlaamaan garee boo'ichaan hoogganamaa ture. Boo'ichaan haasawamaa ture. Akkuma isin hundinuu yaadattan waa sadii irratti jechuudha kan inni mari'achaa ture. Nuti kan nu ajjeesaa jiru sirna Ihaadig ijaaree ka yookiin ammoo amma federaala jedhamu kan gartee namuu naannoo ofii unuuf bulcha jedhu kanaadha kan nu ajjeesaa ture. Uummanni keenya osoo Itoophiyaa takkatti gartee yookiin ammoo daangaa hin qabne keessa kan jiru ta'e hinduun waan jedhamudha kan irratti haasamaa ture. Lammaffaa ammoo ABO shaneen dhawamuu qabanurraa uummanni kuni eega gartee bifa kanaan kan nama qalu taate uummatuma akka Alshabaabii fi akka ICC kan jedhu dubbataa turanii. Akkasuma ammallee sirna kana irra guddaa sirna kana kan nu miidheedha kan isaan irratti kalee haasawaa oolan. Sirni kun ifa bilisatti amma nuuf jijjiiramuu qaba. Amma diigamee sirni dhugaadha nuuf deebi'uu qaba jedhaniiti kanarratti kan haasayanii walii galan jechuudha. Eda ammoo halkan ifa bilisatti lolli eegalamee jira. Kan Maqalee qofa miti jechuudha. Achi Walqaayitii fi Gondar inis lolli milishaa fi raayyaan ittisa biyyaatii fi kunilleen achiin lola walitti banamee waan jedhamutu haasamaa jira. Akkasuma gartee warri Amaaraas Walqaayitiin gamasiin to'achuudhaaf waan akkasiitu deemamaa jira jechuudha. Walqaayit duraan Tigraay irratti wal lolaa turan yeroo dheeraa akkuma isin hundinuu yaadattan jechuudha. Tigraay fi uummanni Amaaraa jechuudha.
waan kanatu deemaa jira maraafu rabbiin nagaya haa godhu haala hamatu deemaa jira jechuudha ummanni Tigraay kana keessatti ummanni nagaya ummanni miskiinni gaagama hamaa keessa seenuun isaanii waan hin oolamne hayyoon hedduun akka jiranitti diraamamaa Wallagga keessatti dalagame kun iyyuu jechuudha waan kana eegaluu fi anillee kale viidiyoo tokko isinii waraabee jira akkuma gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii ganama ammoo hayyoota hidhanitti ammallee Wallagga keessatti wanni kun taa'amee jiranii eega haasamee booda galgaluma san borumtaa san jechuudha paarlaamaan walgahii walwaamee achirratti booyanii wal mari'ataa uranii lammaffaa ammoo lola kana osoo hin turin sa'a 5 illee osoo hin gahin halkaniin wal eegalan jechuudha Dabratsiyoon ammoo nuti gartee nagaya ni barbaanna nageenyi nu barbaannu ammoo hidhamtoonni siyaasaa guutuun bahanii kan Oromoo dabalatee kan Tigree dabalatee namni hidhaa jiru kan siyaasaan hidhame hundi bahee sadarkaa biyyattiitti mariin naguu qabaadha akkasuma gamtaan Awurooppaa dheengadda akkuma isin hundinuu yaadattan gartee araarri wal mariin nama hunda hirmaachise akka tayamu yaamicha dabarsuu isaa ibsa baasuu isaa ni yaadattu amma sun hundinuu tayamuu dhabee gara lolaatitti seenamee jira Nula kana keessatti gaagama hamatu bu'aa waan kana keessatti adda durummaan karaa Amaaraa kililii keessaan jechuudha waan kana uummata Amaaraatitti jechuudha kan fayyadamaa jiranii waa'ee kanarratti jechuudha fakkeenyaaf lolli akkuma isin nyaaltan Tigraay qofaa miti jalqaba Oromiyaa keessatti labsame kan Oromiyaatii fi kan Tigraayitti amma labsame garaagarummaan isaa kan gartee Oromiyaa keessaa uummata gartee homaa hin qabneedha hidhannoo takkallee shugguxii takkallee uummata hin qabneedha gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu jechuudha waraana guutuu uffatee Abiyyi Ahmad akkuma isin hundinuu yaadattan waraana guutuu uffatee waraana labsuun isaa Oromiyaa keessatti ni yaadattu uummanni isaa akka nu bira dhaabbattan jedhee akkaatumarraa kanatti jechuudha waan ta'ame kanarratti diirota keenya ashaannaa fuulratti akka nu bira dhaabbattan jedhee Oromiyaa irratti labsee ture garuu Oromiyaan akka Tigraay kana waan ofirraa deebistuun hin qabdu harka qullaadha garuu Tigraay amma rakkoon jiru ibiddaa jechuudha Tigraay illee nuti gartee humnaan nutti dhufee humnaan ofirraa deebisuudhaaf qophiidha jedhanii dubbachaa turuun isaanii ni yaadattu yoo araarri bu'ee nuti araarri feenaa mariin feenaa yoo marii fi araarri hin ta'in ammoo humna ofirraa deebisnuu ni qabna jettee Tigraayis dubbachaa turuu isii ni yaadattu maraafu Rabbiin nagaa haa godhu jenna fakkeenyaaf lolli kuni eegalee uummata Tigraay gaagama hamaa keessa buusuus mala ammoo warra Tigraay dhahanii gaafa cabsanii amma warri federaalizimii tokkollee nu nagaya baha jedhee yaadu an akka kiyyatti warri federaalizimii yeroo jennu fakkeenyaaf Tigraay amma namoonni hedduu waan qiimii duraaniitiif yookiin ammoo waan duraan Tigreen bulchaa turteef waan wallolu jiran warra see ufaadhatu jira sanii miti jechuudha lolli amma sirna irratti fakkeenyaaf sirna amma nuti ijaaruu feenu amma Abiyyi akkuma isin hundinuu yaadattan gaafa jalqaba masaraa mootummaa seenu jechuudha waada qidmaachiin kaffitaan mallisaalan jechuun isaanii yaadattu akka nu gosoota amma duraa jechuudha fakkeenyaaf Minilik Haayile Sillaasee dargii haga dargiititti jechuudha sirna tokkummaa Itoophiyaa jedhu sirna fakkeenyaaf Itoophiyaan kililiin qabdu yookiin ammoo ofiin of bulchuu waan jedhamu federaala waan jedhamu kana hin qabdu Itoophiyaa takkatti afaan takkaa ka jedhu sanitti deebi'uudhaaf namni nu dura dhaabbatu sadarkaa tokkoffatti Tigraay humna qabdi ibidda harkaa qabdi waan ta'eef yoo jara cabsine kan biraa nun dhibu waan jedhuudha haa ta'u ammoo Oromiyaallee duraan isaan ammoo lollee Oromiyaa keessa jiru osoo gartee goolamne yookiin ammoo osoo Oromiyaa cabsine Tigraayitti seennaadha karoorri isaanii kan ture jechuudha kan Abiyyi jechuudha garuu Oromiyaanis akka isaan yaadanitti yeroo gabaabatti cabuu fi indidde harkummaan qullaa sunu jechuudha amma ammoo dirqama Tigraay warra humna qabu kana jalaa cabsine kan Oromiyaa gartee nuun dhibu keessoo waan ta'eef waan jedhuudha fakkaata akkasuma Makalaakayaan kan Maqalee keessa jiru kan Abiyyiin achi jirutu irra guddaan humna guddatu jirachuudha akkasuma kan Oromiyaa keessa jirullee garasitti socho'aa jira gara kaabaatitti jedhamaa jira akkasuma poolisii Oromiyaatiinis yoo rakkinni hammaate qophaa'aa jedhameeni jira jedhama yeroo hamaa kana keessatti ammoo hidhamtoota siyaasaa kenna keessattuu Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaafaa jechuudha haalli jiru haalaan baay'ee tokko sodaachisaadha jedhameeti sodaa isaanii ibsataa jiru hayyoonni jechuudha akkuma isin hundinuu yaadattan kaleessa jechuudha mana murtii osoo hin dhiyaatin hafanii jiranii sodaa nageenyaa irraa kan ka'e fakkeenyaaf garee yeroo dheengadda yeroo gartee Wallagga keessatti Gulisoo keessatti wanni sun taa'amu borumtaa ammoo yoo fedhan gartee Jawaarin faa geessan gara mana murtii dhiyaatan ammoo dhayanii uummata Amaaraattu aaree akkas godhe waan jedhu uumuu danda'an kan jedhu shakkiin ture jechuudha haaluma saniin osoo gartee boru mana murtii dhiyaatanii waan akkanaatu shakkama jedhame hayyoonni barreessaa turanii garuu jarris borumtaa haala nageenyaa sodaa kennaa
keenyaatiif biyyillee sababa keenya gaagama keessa seenti ka jirudha mana murtii irraa hafuu isaanii ni yaadattu ammallee haalli jiru baay'ee tokko sodaachisaadha Tigraay caalallee jechuudha kan isaan sodaatanii waa'ee federaalizimii irratti Jawhar Muhammad Baqqalaa Garbaa faadha jechuudha keessattuu Jawhar Muhammadii akkuma isin hundinuu yaadatan jechuudha fakkeenyaaf warroonni sirna kana deebisanii ijaaruu barbaadan Abiyyiin Jawhar nu hidhi Tigraay nu dhayidha lameen kana kan isaan gaafachaa turanii yoo lameen kana dhooyite malee sirna kana ammallee isaan lameen kana dhooyine malee deebinee gartee sirna kana ijaaruu hin dandeenyu waan jedhudha sirna ahdaawii kana jechuudha namni amma wanni jiru nama dhaabbatu ofirraa dhahuu jechuudha akkuma isin hundinuu yaadatan qabsoo qeerroolee Tigraay wal qabsiisanii yookiin ammoo uummata Tigraay TPLF wal qabsiisanii TPLF hooggana waan jedhamu haasayaa turuu isaanii yaadatu ammallee waa'ee hooggantoota waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti sodaa guddatu jira jechuudha mana hidhaa keessatti maal akka ta'amanii akkasuma ammallee Oromoon akka kuma qabaatu dhaamsa dhaamaa jiran jechuudha hayyoonni maraafu rabbiin nagaa haa godhu achiin karaa daangaa Suudaaniif ammoo karaa Affaariin maaltu akka ta'amu hagammaatitti hin beekamne kana fakkaata ka haalli deemaa jiru rabbiin nagaa haa godhu dhiiga uummata nagaa rabbiin haa baasu maraafu Tigraay fi federaal jidduutii faabilisatti lolli labsamee jira muummicha ministeeraatiin kan durfamaa jirullee waan jiru laallee walitti deebina nagaa naa tura